Wantoota mana keenya keessa jiran bu'aa fi faayidaa isaa wallaaluu irraa yeroo tokko tokko rakkoolee adda addaatiin kan saaxilamnuu fi faayidaa isaa kan wallaalludha. Har'a waan ajaa'ibaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu amantiif kutaan osoo waliin qoodin jirra jirtu kan bahaa kan dhihaa isiniin jedha. Kanarra qabadee dhufe gaafilee namoota hedduu akkasuma immoo furmaata namoota hedduu viidiyoo kana namoota dhiiraas ta'ee dubartii shamarran akkasuma xiqqaa fi guddaan isiniin dabreen kan hadha isiniin fayyadne boru irraa fayyadamuun kee waan hin oolle akkasuma maatiin kee hiriyoonni kee obboleettii tiyya fiizikaala qaama keetii bareechisuufis taate fiizikaala qaama nama kamiituyyuu bu'aa gaarii kan irraa argattuu fi akkasuma mootuyyuu hormoonii qaama keetii kan haaromsudha. Har'a kaniin qabadee dhufe waan sadii wantoonni sadiin kun fuula keenyaa dullummaa umrii malee ittisuu fi akkasuma shuntuura ija jalas tahee shuntuura fuula keenyaa baay'ee kan nurraa ittisuu fi akkasuma mootuyyuu walumaa galatti qaama keenyaa kan haaromsuu kan ijaaru jechuudha. Bu'aaleen fuula keenyaa rakkoolee namoonni hedduun jechuudha. Ijoolleen keenya hedduu waa'ee fuulatiin kan baay'ee rakkatanii fi fuulli isaanii sababoolee adda addaatiin ana dabalatee sababa ho'aa biyya ho'atii fi yaadaa fi aarii hiraaraa akkasuma hirriba dhabuu irra yeroo hedduu qilleensa gahaa argachuu fi sammuu isaanii firii godhuu dhabuu irra. Itti aansuun dubartii ulfaa ji'a kamirrayyuu haa taatu keessattuu gaafa ji'a 8 gara 9 isiin geette hedduu kan isaan fayyaduu fi saffisaan akka yeroo hedduu ciniinsuu irratti hanga takka muras tahee akkasuma mootuyyuu dhukkubbiin ciniinsuu itti laaf. Sammalee jechuudha ergaa daa'imni dhalatee garaa keessa gabbuhee daa'imaaf tajaajila hedduu kan qabuu fi akka guyyaa dhalateerraa jalqabee hanga xumuraatitti haadha erga deettee kaate harma isii saffisaan harma mirgisiisuufis tahee harma isii ta'aa isii kan jigee fi akkasuma mootuyyuu qaama isii guutuu walitti deebisuuf bu'aa fi gahee hedduu kan qabu. Rifeensa ciccitus tahee akkasuma rifeensa luluqqa'uu karaa dhugaatiitiinis tahee karaa nyaataatiin sammalee karaa dhiqataa fi dibataatiin bu'aa hedduu rifeensa keenyaaf kan qabu. Inni kun maali jechuun keessaa waan hin oolle waan mana keenya keessatti yeroo hedduu argamuu fi akkasuma mootuyyuu karaa salphaa taheen naannaha keenya keessatti dhibbarraa dhibbatti jiruuf namoonni hedduun jibbanii fi akkasuma immoo tuffatan jechuudha. Kanasitti argitan waan sadii isaan sadiin kun abishiidha. Tokkoffaan abishiin naannoo tokko tokkotti Oromoo keessatti naannoo Harargeetitti helbata jettee afaan Arabiitiin yoo kan waamamtu tahe akkasuma mootuyyuu shuqoo jedhama. Naannoo tokko tokkotti namoonni hedduun shuqoon beekaa kallattii Arsii kanatti haa ta'u malee abishii akkasuma mootuyyuu helbatas tahee shuqos tahee kama tahee maqaan isaa haa ta'u abishiin qaama keenyaaf faayidaa guddaa kan qabuu fi pirootiinis tahee viitaaminoota hedduun kan badhaadhee qaama keenya haaromsuufis tahee ijaaruuf dadhabbii fi rakkoolee furmaata rifeensas tahee mataa dhukkubbii hirriba diduu fi dugda nama dhukkubu fiizikaala qaama keenyaa bareechisuufis tahee borcii garaa fixuu garaa gogee laaffisuu fi fuula keenya hedduu diriirsuuf qaama keenya addeessuu fi bareechisuuf. Itti aansuun kan asitti argitan yansuuna. Yansuuna namoonni hedduun warroonni keessattuu gabaa keessatti urgooftuu adda addaa bitatan hedduu kan beekanii fi baay'ee kan argaa turan. Akkasuma mootuyyuu yansuunni kun bu'aa hedduu kan qabuu fi dubartiin gaafa ulfa ji'a 9 kalooyitirraa osoo dhuyde hedduu daharratti kan isii gargaaruu fi erga deettee kaatee daatas tahee akkasuma garaa isii kan qulqulleessuuf garaa isiillee akka dafee deebuu fi akkasuma gadaamessaan isii yookiin hormaanni isii akka jabaatu isii gargaara. Haa ta'u malee daa'ima gaafa dhalatee jedhe ammootuyyuu yansuuna kana haala salphaa tahee fi akkaataa xumurarra viidiyoo isinii himu bishaan burcuqqoo tokko yookiin ammootuyyuu bishaan lakkoobsa xuunxoo daa'ima keenyaa milii 30 lakkoobsa tokko irratti yansuuna kana maankaa sukkaaraa xiqqoo osoo itti goonee dhiidhee itti goone bishaan danfaa bishaan keessa daqiiqaa 10 tursiisnee dhimbiibnee daa'ima keenya obaasnee garaa isaa qulqulleessuufis tahee fayyaa isaatiif baay'ee nu gargaara. Isa kana torbaan keessatti al 3 akkas godhuu qabna. Kana qofa osoo hin tahin abishii karaa salphaa taheef haala salphaa taheen daa'ima keenya erga dhalateerraa jalqabee jiraa isii kana jechuudha maankaa tokko fuunee dhiidhee hanga takka bishaan akkuma reef isiniin jedhee lakkoobsa tokko irratti yookiin milii 30 qofa kan obaasuu qabnu jechuudha. Akkaataa hisaaba aananiitiin kan obaafnudha. Abishii jiraa erga dhiidhee jennee bishaan danfaa itti naqnee zafazzafnee akkuma reef isinitti himesaniin karaa salphaa taheef haala salphaa taheen daa'ima keenya kan obaafnu erga qorree jedhe daa'imni abishii har'aa akkamitti dhuga jechuun keessaa waan hin oolle ni dhuga. Daa'imni sirriitti kan dhuguu fi akkasuma mootuyyuu baay'ee faayidaa gaarii bu'aa hedduu kan qabuu fi garaa isaa xuriilees tahee akkasuma wantoota garaa keessatti garaa keenya keessaa yeroo isaan jiran itti rakkatuu fi akkasuma waan ajaa'ibaa kana irraa yaasa fayyadamaa laala. Itti aansuun inni sadaffaan shamara. Shamarri osoo yansuuna fakkaatu yansuunarra kan gogurdatuu fi yansuunarra magariisa yookiin bifa
margaa dabalata. Shamarri kun naannoo keenya keessattuu ijoolleen gammoojjii hedduu naannoo isaaniitti kan jiruu fi baala isaa fuuldura qabadhee kan dhufu inshaallahu ta'ala. Innis akkasuma faayidaan isaa hedduu bareedaa daa'imaafis tahee haadha daa'imaatiif aannaniis margisiisuufis tahee fiizikaalaa fi qaama isii hedduu isii gargaara. Isiinis torbaanitti al sadi osoo fayyadamte haala tammasitti argiteen kana dhiite yoo barbaadde kanneen sadiin bakka tokkotti dhiite bishaan danfifattee qopheeffattee bishaan burcuqqoo guddaa yookiin ammoo burcuqqoo guddaa tokko qopheeffattee hunda isaatuyyuu ruubii maankaa walitti naquudhaan erga burcuqqoo yookiin kubbaayyaa guddatti naqxee bishaan danfaa duuba dhaabattee itti naqxee daqiiqaa 10 qadaaddee keettee booda sanii dhimbiibdee haala salphaa tahee fi karaa salphaa taheen fayyadamte. Ammootu jechuudha guyyaa rabbii kan isin fayyadamuu qabdu gaafa deettirraa jalqabee hanga ji'a 3 yookiin ammootuyyuu walitti dhaabdee buna caalaa kan isin dhugdee fayyadamuu qabdu. Abishii jirtu maankaa lamaa fuutee bishaan burcuqqoo tokko osoo hin tahinii makarajiin haa ta'u distiin haa ta'u itti naqxee aanan burcuqqoo tokko yookiin aanan burcuqqoo walakkaa waan qabdu itti naqxee haaluma salphaa taheen ibidda irratti erga abishiin danfitee haala amma asitti isin argitan kanaan hedduu danfitee isin jettee aanan itti naqxee yoo isii dandahama tahe ammootu karaa salphaa taheef haala salphaa taheen daa'ima maankaa tokkotti godhuun feermuuzitti naqattee achi guyyatti al sadi yookiin kubbaayyaa 3 dhugdi. Kana jechuun abishii jirtuu qofa abishii jirtuu maankaa 2 akkasuma ammootuyyuu aanan burcuqqoo tokkos tahee walakkaa jalqabaaf abishii bishaaniin kan danfistu itti aansitee ammootuyyuu erga inni danfee dhaamsuu kaatee aanan itti kana ixu aanan harcees tahee dhangala'uun hundi isaa wanni aanan tahee gosa kamirraayyuu ni ta'a. Aanan re'ees tahee aanan horii akkasuma aanan gaalaa tahee aanan maal isin jechuu danda'a re'ee hundi isaanii ni ta'a. Garuu aanan gaalaa hin argamu malee osoo argame dubartii deettiif bu'aa hedduu kan qabuu fi garaa isaanii qulqulleessuufis tahee dugda isaanii deebisee ijaaruuf faayidaa guddaa kan qabuu fi eessattuu kan hin argamne. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kana namoonni argitan hundi keessan sheer walii gochuun akkasuma ammootuyyuu namoonni hedduu rifeensi keessan isinirraa ciccitus tahee fiizikaala qaama keessanii bareedaa barbaaddan dhugaa rabbii abishii akkasuma ammootuyyuu yansuuna shamara fayyadamtan taanani namoonni garaa borcii qabdanis taatanii namoonni qaamni keessan fiizikaalli babbadaa ta'e kan isinii bareechisuu fi akkasuma kan isin addeessu jechuudha. Akkaataan fayyadama isaa akkuma amma waliin haasofnee fi waliin argine waliin dabarsine kanatti hagam fayyadama kan jettanii fi abishii guyyaa rabbii hunda fayyadamuu ni dandeettan. Garuu shamaraa fi yansuura torbaan keessatti al sadi jechuun waan nama ulfaatuu fi waan nama dadhabsiisuu miti. Torbaan keessatti al sadi abishii fi yookiin ammoo abishii jirtuu helbata guyyaa rabbii akkuma shaayii dhuynutti kubbaayyaa tokkollee yoo dhuyne ganama tahee galgala hedduu bareedaa fi bu'aa qabeessaa fi qaama keenyaaf faayidaa guddaa kan qabu. Adaraa obboleeyyan kiyya shamarranii abishii fayyadamaa qaama keessaniifis tahee gammachuu gaa'ela keessaniitiif bu'aa hedduu kan irraa argattanii fi kan itti gammaddanii irraa jaalattan. Akkaataa foolii isin ittiin dhooyne ammoo guyyaa biraa qabadhee kan isinii dhufuu fi foolii qaama keessan akkamitti akka eeggattan qorumfudii firii 3 keessa buusaa qaama keessan bobaa jala loomii dibataa ittisuu ofirraa dandeettan. Foolii karaa salphaa taheen horaa bulaa fayyaan faaya Oromoo koo sabiskiraayib laayik sheer gochuun hanga xumuraatti viidiyoo koo warri ilaaltan laayikiin dagatinaa nagahat.